Chaasni kiyyammoo gommaan sahaara waa xiqqoo hin mufadhee jedhana dhagaa yuutuubii banadhee yuutubara tayaa deeggarsi dhabamnaam san waa miliqee damanaa mallee riyaadiin ol dhaqee dhaqee fooloo godhi kana sitti naqee dhiifa manaa godhaa isinirraa ture dhiira fi dhalalleen maalee shii gaffuree kunoo chaasni kiyya imala jammaree firii abbaa chaasaa wayita si dhaqqabe akkam jirra jirtu walitti dachaane chaasa daalachallee beenzila obaafne harakaata godhaa aspaaltiirra kaafne. Oromoo quuxessuu guyyaa lamaaf badee nama na gaafatu tokkollee hin dhabe harakaata godhaa amma gadi ba'ee chaasa kiyya fudhee aspaaltiirra ka'e. Ajab chaasa kiyya ka bifa daalachaa sahaaraaf aspaaltii walqixa gangalchaa tiraafikii dhiisii ishaaraa daffaraa irraa qaxxaamuree tiriin bira tara shorxallee arge dhukkee itti rara. Oofaniin chaasuma dalageen horii ayamaniitu geesse ani maalani ma taksii fi chaasni koo akkamii wal sima. Alabaa ba'uu feenan isin warri faaxee abshir jedhi calli haajan tantee baate anatu si fuudha chaasa kiyyaan dhufee taaksiin hin dalaydu gommatu bokka'e shukrii godhi calli rabbitu sii ta'e. Shorxalleen sin qabu irraa si fageessaa badotti siin bahee halaalatti dheessaa caakkeen naman tuqu namatu foggoraa chaasa koo yabbachuu hundinuu mokkora. Gabbiina si kaayirraa haa si goosisaa jaallaatti si bite qabee si hoosisaa yaa raahaa jireenya yaa qabbana jiru namni akka caakkee dachimarraan jiru. Dammaamin jirtan wajjidda mooriyaa dira haa godhuuf feenan hunduu itti yaadi anatu si fuudha chaasa lafaan qabee harakaata dhiisi qorrillee jalqabe. Chaasni suutan deemu shaniin gangalataa warra baasatii fi baajaajiin rakkata akka kolfuu barbaade fooloo nu godhata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuna jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti kabajaaf jaalalli isin bira haa ga'u isiniin jecha. Ani caakkee keessa yookiin abbaa caasaati kullu nafar na beekuun na jechuun na beeytanii namni muraasa. Baga jiraatan bakkuma jirtanitti kabajaa fi jaalalli abbaa caasaa isin bira haa jiraatu. Akkasumas kabajaaf jaalalli rabbii ol aanee isin bira haa jiraatu. Warri amantii birallee warri amantii bira hordoftanillee nageenyi waaqayyo isin bira haa jiraatu. Hunduma keessanuu waan isin itti amantan sun kabajaan isaa isin bira haa jiraatu. Baga jiraatan hundi keessanuu fayyaa keessanii jajjabaattu Allahu akbar. Yani abbaa caasaa ibbaala akkasii abbaa caasaa naan jedhanii. Wallahi baga jiraatan. Mee Oromoon tun na soyti jedhe dhugaa rabbi amma Oromoon tun na soyti odoo hamba jedhe guyyaa lama miliqee. Namnummaa mucaan sun eessa dhaqe naan jedhu dhabame maali Oromoo maal balleessan maan an iyyaafanne maan an gaafanne. Akkam silaa fayyaa keessanii. Baga jiraatan hundi keessanuu YouTube channel agenna kana isin akkasin godhinaa kam subscribe gootaniituma bar like gootanii share godhuu bicha yoo rabbi isin laaffisee dandeettan wallahi ani caakkeen keessan yookiin abbaa caasaa waan isin barbaadan irra isin deema jechuudha. Yaada keessan koomantii jala kaayaa ki ustaniituma nama lallaalinaati waan kanarraa nu dubbadhu kana dhiis kana ol kaas marii keessa wajjin deemna jechuun gaama fakkeenyaaf jechuun kun beeytaa waan chaasa kennaa kan ammoo inni dubbanneef isinii galee. Yaanni keessan hin jiru kanaaf itti as garagalle wallahi mee yaada ibsadhaa dhugaa rabbi wallahi yaada keessan ibsadhaa jechuun yaada keessan irra dhaabannee waa dalaynaa bar akkasii bar isin hin galtu yaada keessan irra dhaabannee waa dalaynaa.